Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagaa keessanii fayyaan keessan akkamii hordoftoota Ooliyaad OR. Hadda barumsa ajaa'ibaa qabadhisni yaadde jira. Aappii baay'ee tokko bareedaa na jaalattan jedheetini yaada. San dura maal gootu as dhuftanii YouTube kadhu kana keessanii seentu jechuudha. Haala kana yoo inni isinii baase dhuftanii bakka sarchii kana biratti Ooliyaad OR jettanii ni barreessitu jechuudha. Fama Ooliyaad OR jettanii akkana yoo barreessan haala kanaan isinii baasaa jechuudha. Dhuftanii viidiyoo kana jala ni tuttuu jechuudha. Haala kana yoo isinii baase maal gootu dhuftanii as bira tuttuu jechuudha. Subscribe bakka dhukana ni tuttuu. Achiin booda mallattoo tana tuttanii jechuudha. Notification isaan ni tuttuu. Achi all bakka itti tana ni tuttu jechuudha gubbaarra. Haala kanaan barumsa isiniif gadhiisu hundi isaayyuu isiniif gahaa. Laayikis ni gootu, sheeris ni gootu jechuudha. Kuno as bira isinii kaa jechuudha. As bira dhuftanii tuttanii jechuudha. Waan isinii gadhiisu hunda liinkii aappii barbaadan achi bira tuttanitan haala kanaan isinii baasa. Achi dhuftanii bakka kana tuttuu jechuudha. Bakka amala salphaadhaan waan barbaade isinii fiduu danda'a. Daawlood godhattaniitiin itti fayyadamuu dandeettu. Hordoftooti kiyyaa kun as biratti bakka daawlood dhukan argaa jirtanii miti as bira tuttanii jennaan daawlood isiniif ta'a. Haga barumsa biraatiin walitti deebinuuf nagaaranaaf tura. Subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Oromoodhaan qaqqaalii isin jira. Nagaaranaaf tura haga barumsa biraatiin. Barumsi keenya guyyaa har'aa aappii kana jechuudha. Aappii Chrome Industries video kadhu kana. Industries video kadhu kana baay'ee tokko bareedaadha. Video keessa muuziqaa barbaadan akka barbaadanii muruu dandeettan jechuudha. Qara suuraa qofa murraa miti. Amma dammoo viidiyoonis murameetiin akka barbaadanitti garas murtaniitiin akka barbaadanii sirreeffachuu ni dandeettu jechuudha viidiyoodha. Viidiyoolee jechuudha. Aappii kana linkii kiyya jala isinii kaa linkii kiyya jalaa fudhachuu ni dandeettu jechuudha. Qarshiidhaan kan bitame isin bifa bilisa ta'een itti fayyadamuu ni dandeettu jechuudha. Mee aappii kana haa ilaaluu fakkeenyaaf waliin haa ilaallu mee. Kunoo bifa kanaan isinii baasaa jechuudha. Haala kanaan yoo inni isinii baase kunniin hundinuu mataa wanta garaa qabu. Waan baay'ee wanti kunniin guutuun yoo as keessa jechuudha. Maqaa itti barreessu jira, isa muru jira, viidiyoo garaa sirreessu jira waa baay'ee mi'aadhaaf mee crop kadhu kana waliin ilaallaa jechuudha. Kunoo isa kana wajjin ilaallaa jechuudha. Kunoo mee fakkeenyaaf akka naa baasaa achi bira otuudhee jiru. Mee fakkeenyaaf viidiyoo kana waliin haa ilaallu fakkeenyaaf. Kunoo viidiyoo kana jechuudha. Akka barbaadetti muruu danda'a jechuudha viidiyoo kana. Kunoo as bira argaa kanniinti kunoo kanniin kunoo as bira fa'aa kanniin. Kunoo naannoo kanniin argaa jirtanii miti as bira kanniin jechuudha. Kanniin bira dhattanii akka barbaadanitti bifa barbaadaniin haala barbaadaniin akkaataa itti murtan saayizii isinii agarsiisa. Kunoo bifa kanaanis isinii bahuu ni danda'a akka barbaadanii asirra kaayatanii kunoo akkanatti jechuudha. Haala barbaadaniin jechuudha bifa barbaadaniin akkanatti irraa muruu ni dandeessu. Wanta garaatu jira jechuudha. Bifa garaatu jira kanneen keessa. Akkasi haala kanaan mi'a nama fakkeenyaaf kanarra haala uti. Mi'a akkana godheetiin muree naannoo kana yoo hin hambisa jee. Kunoo achi dhumarra maal gootu as bira dhuftanii tuttanii jechuudha. Kunoo bakka hirrimaati isaan tuttanii. Achiin booda save bakka itti kana tuttuu jechuudha. Kunoo lakkaa'aa jira jechuudha. Daawlood ta'uudhaaf isiniif lakkaa'utti jira jechuudha. As biratti obsaan eeggatanii daqiiqaa waan takka daqiiqaa isinitti hin fudhatu. Waan xiqqoo isinii fudhata. Homma takka illee baay'ee isin hin tursiisu jechuudha. Kunoo hin arrabnaa jechuudha dannee. Kun bakka siif nuu ta'ee jira jechuudha amma viidiyoon sun. Gabaabumatti viidiyoo irreefi sun save nuu ta'ee jira jechuudha. Haala kanaan itti fayyadama aappiin kun
baay'ee bareeda. Achiin booda faayila keessatti yoo ilaaltan achi keessa jira jechuudha viidiyoon sun. Kunneen hundi isaatu wanta mataa isaa qaba. Wanni guutuun kanneen guutuu takka takkaan isinitti agarsiisaa guyyaa itti aanutti. Ammaaf barumsi keenya kanuma haga aappii itti aanuu fi barumsa biraatii walitti deebinu nagaa naaf tura. Sabiskiraayib laayikii gochuun dagatinaa ijoollee Oromoo qaqqaalii. Sabiskiraayib godhaa.